Jamtootaa fi hordoftoota koo akkam nagaa jirtu, jireenyi nagaadha. Kallattiidhaan nu biraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf fayyaan hunduma keessaniif haa ta'u, fayyaan harka Rabbiiti isiniin jecha ergaa tokko isinii dabarsa har'as. Ergaa tokkon isinii dabarsa. Innis maalinni ilmi namaa kun fakkeenyaaf guyyaa 3 irraa waa barata. Guyyaa 3 irraa waa barata ilmi namaa. Guyyaa 3 gaafan jedhu guyyaan Rabbi uume 3 jechuu miti. Guyyaan Rabbi uume 7 ni beeytanii guyyaa sana isinitti himuuf hin deemne. Garuu guyyaa 7 kana keessa namni guyyaan inni waa baratu guyyaa 3. Guyyaa 3 qofarraa waa barata. Tokkoffaa kaleessa isaa, lammaffaa har'aa isaa, sadaffaa boruu isaa. Kana jechuun maal jechuudha? Kaleessa keetirraa wanti ati barattu waan hojjetamee dabre tokkorraa bakka itti kufte, bakka itti dabarte, bakka itti dhukkubsatte, bakka itti fayyite, bakka itti quufte, bakka itti beelofte kaleessa argitee dabarte jechuudha. Barumsi cimaan jechuudha. Barumsi guddaan kan namni sitti hime irra ka ati ofiin baratte, ka ofiin ati argitetu irra gaariidha. Barumsi ati barattu keessatti, jireenya ati jiraattu keessatti wanti barumsa gaarii sii kennu ka gurra kanaan dhageettirra, ka ija keetiin argitee qaama keetiin sirra gahetu barumsa guddaa irraa argatta jechuudha. Kanaaf kaleessa keetirra waan hedduu baratta. Guyyaan tokko isa kana. Guyyaan ilmi namaa kee irraa waa barata, irraa fayyadama jennee yaannu keessa tokko kaleessa. Kaleessi maalinni waan hojjettee dabarsite. Kuftus, kaatus, gaarii hojjettus, hammeenya hojjettus kalee yaabbatee deemeera hojiin kee jechuudha. Kaleessi farda ta'ee yookiin sayyaaraa yookiin makiinaa ta'ee hojii kee baatee deemanii jira. Isas deebi'uu hin danda'u, darbeera tokko. Har'aa kee har'a keessa jirta. Filannoodha, guyyaa filannooti, guyyaa madaalliti. Har'a keessa dhaabattee kakalee sanarraa fudhattee bakkeen ani itti kufe eessa? Iddoon itti mucucaadhe eessa? Karaan ani itti mucucaanne kan itti daandiin nagaa ittiin dabru eessa jettee guyyaan har'a keessatti of ilaaltu, filattu, of madaaltu, karoorfattu, of qopheessitu immoo har'a. Kakalee sanirraa barumsa fudhattee har'a of qopheessitaa, har'a of madaaltaa, har'a of ilaalta. Boruun kan kee immoo maal sitti garsiisa? Maal si barsiisa? Waan har'a qophooftee of madaalte sana fudhattee waan boruuf na baasa jettu, karaa boru deemuu hedduu sinqii yookiin waan ittiin bakka deemuu hedduu sana geessu immoo har'a qopheeffattee jette boru immoo deemsa jammarta jechuudha. Galma kan kee sana geetta. Boru bakka itti galma kee geettu. Boruun suni bakka itti galma kee, boruu kee gaafa jennu dhumni kee haga jannata gahutti. Boruu kee gaafa jennu dhumni kee Rabbi najaa nu haa baasu haga ibidda keetti jechuudha. Itti fufa. Kanaafuu boruu kee har'a madaaltee of ilaaltee boruu keetiif fe'aa fe'attee kaata. Boruun kee galma keeti jechuudha. Kaleen barumsa kee guyyaa itti baratte, har'i guyyaa itti of madaalte, borummoo bakka deemtuuf guyyaa itti geette jechuudha. Guyyaan ati keessatti of argitu guyyama kana 3 waan ta'eef warra waan kanatti fayyadamu Rabbi nu haa taasisu. Warra kalee irraa baratu, warra har'a sirraahee boruuf immoo daandii sirrii filatee karaa nagaa deemee bakka barbaadu, galma barbaadu sana gahu Rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Isinan jaalladhaa. Horaa bulaa.